jechuudhaan qorannoo mana yaalaa ragaa jiruun DNA yookaan qorannoo dhiigaa isaa gaafa ilaalamu jaldoo fi barattoota isaa ta'uu irraa ragaan mana yaalaa mirkaneesseera. Sababa waakii garee jaldoo fi barattoota isaatiin kijibni mana murtii garee shaadatti dhiyaachuun ragaa baayibilaa fi quraanarraa itti mirkanaa'een adabbii du'aa argachuu akka qabu manni murtichaa murteesseera. Sababa kanarraan kan ka'e ilmi keenya kan sababa kanarraan ka'e barsiisaa barattootaa fi afuura walitti makuun sadan abboota tokko taanee arganne darbee hin callisnu jechuun harraba jalqabuun isaanii ni beekama. Turumbaan tokko musammaa jalaa baduudhaan waldaa shubbisa oolotaa keessa seenuun dhagahame. Turumbichi jaalala shubbisaatiin booji'amuun hoolota qixxee seenee sagalee hamaa baasuun hoolota gurra dadhabsiisaa jiraachuun isaa dhagahameera. Sababa kanarraan kan ka'e hoolonni baay'ee of shakkanii gadi jedhanii marga dheeduun rakkoo itti ta'uu beeksisaniiru. Akka dura ta'an hoolota obbo Jaldoo Bakum jedhetti nuti maal qaba osoo hamma oolaa taanee hoolaa maqaa nyaannu kan nu fakkaatuu fi akka keenyatti bakka gaheetti salphatu silaa sareedha saroota osoo taanee jechuudhaan yaada qaban ibsataniiru. Ammas itti dabaluun sababbii turumbaan kun sagalee hamaa dhageessisuun sanuu sagalee sobaa yeroo inni baasu hoolota koo qofaa osoo hin taane ana garaatu na raafama jedhee obbo Jalduun dheekkameera. Dubbii obbo Jalduu dhaga'uudhaan ministeerri baajata soogiddaa xaasaa tokko qarshii 35 qofaan bitattanii dhuguun garaa keessan qulqulleeffachuu dandeessu jedhan. Yoo soogiddi isin bitattanii dhugdan garaa isin gubee Baalee fi Arsii Waabee Jimma irraa Gilgil Gibee fi fakkeenyummaa sanaan murmurii fi lageen isaanitti dhiyaatan tola akka deemtanii dhugdan isiniif hayyamneerraa jedhan. Kana hundumaa hin taanu yoo jettan shubbisa dhiisaa akka qubeen takkaa isin jala hin tarreetti harka irra oofaa kitaaba mana keessan jiru dubbisaa immoo dhaamsa garee shaadaati. Miseensonni garee shaadaa jalatti barnoota jalqaban gammachuu guddaadhaan barnoota ordofaa jiraachuu beeksisaniiru. Akka barataan warra gootaa tokko jedhetti barnoonni nutti toluurraan kan ka'e osoo hin beekin taap gochaa oollee baatiriin bilbilaa irratti cufatee anis bakka ga'e hundumatti miira keessa galuun harka namaa fuula namaa fi maaddiin irratti nyaadhu hundumaa taap gochaan oolee jechuudhaan yaada isaa ibsateera. Taap gochuun kiyyayyuu rakkoo hin qabu garuu hiriyaa kiyya tokkotu kan oolota keessaa dhufetu garaana nyaate jechuun yaada isaa ibsateera. Hiriyaa kiyya takka waldaa oolotaatii shubbisa malee waan barreeffame dubbisee hin beekne baayibila itti dubbisuun gurri isaa oolaa